Gochi suukanneessaan shamarree Itoophiyaadhaa tan taate tan maqaan isiidhaa Tamiimaa Nibraas jedhamtu irratti raawwatame kuni gocha baay'ee tokko nama gaddisiisu. Biyya Noorweey keessatti lammii Noorweey kan taheen dargaggeessa umriin isaa waggaa 18tiin du'a suukanneessaa duute. Tamiimaan umrii isii waggaa 34tti dargaggeessa waggaa 18 kanaan du'a akka maleedhaa jechuudha waraanamtee ajjeefamte. Akkasuma Tamiimaan haala suukanneessaadhaan dargaggeessi kun akka isii ajjeesee miidiyaaleen biyyattiidhaa gabaasan. Taateen kun iddoon inni itti raawwatame magaalaa Oslootti. Poolisiin biyyattiidhaa akka yaada kennetti ajjechaa Tamiimaa Nibraas dabalatee gurbaan sun haleellaa biraas raawwachuuf akka ture ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisuun Amnesty International ibsa baasan. Ajjechaan Tamiimaa irratti raawwatame gara jabinaan kan guutame jechuun balaaleffataniiru. Gochi suukanneessaan shamarree Itoophiyaadhaa tan taate tan maqaan isiidhaa Tamiimaa Nibraas jedhamtu irratti raawwatame kuni gocha baay'ee tokko nama gaddisiisu. Biyya Noorweey keessatti lammii Noorweey kan taheen dargaggeessa umriin isaa waggaa 18tiin du'a suukanneessaa duute. Tamiimaan umrii isii waggaa 34tti dargaggeessa waggaa 18 kanaan du'a akka maleedhaa jechuudha waraanamtee ajjeefamte. Akkasuma Tamiimaan haala suukanneessaadhaan dargaggeessi kun akka isii ajjeesee miidiyaaleen biyyattiidhaa gabaasan. Taateen kun iddoon inni itti raawwatame magaalaa Oslootti. Poolisiin biyyattiidhaa akka yaada kennetti ajjechaa Tamiimaa Nibraas dabalatee gurbaan sun haleellaa biraas raawwachuuf akka ture ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisuun Amnesty International ibsa baasan. Ajjechaan Tamiimaa irratti raawwatame gara jabinaan kan guutame jechuun balaaleffataniiru.